baga gammadanii baga gammanne nummala jechuudha guyyaa hedduu baroota kana hunduma keessatti iyyuu wantoota gaddaa wantoota nu aarsan jechuudha wanta gurra keenyatti hin tolle dhaga'uuti iyyuu jibbinee jirra jechuudha kanaaf oduu aaraa nuuf qabadheetiin jira maalinni yoo jettanis hojjettuun Itoophiyaa yookas kadaamaa isa jetta sana kadaamaanii afaanicha online irratti hin dhagee malee mana keenya keessatti hin jedhamu jechuudha iddoon jirutti badhaafamtee jirti jechuudha. Ashama harka fuunee hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa ta'a isiniin jechuutiin nan barbaada. Haaraa kan dhuftan immoo subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama akkasuma immoo like share comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha hammallee deeggarsi keessan ana wajjin haa ta'u isiniin jedha. Har'a jechuudha yaadan qabadhee dhufetti yeroon darbuu dhugaa wanta hedduu nama gammachiisu jechuudha. Maaliif dhalli namaa kamiyyuu jechuudha wanta hojjete tokko firiisaa jechuudha yookaas immoo yeroo itti galateeffamu hedduu namatti tola jechuudha. Maaliif gaafa qajeelummaa hojjette itti fufteeyyuu akka itti hojjettu amilee sii ta'a jechuudha. Wanta itti hojjette tokko gaafa dhaqee toohi ija godhatu jechuudha. Kanaaf wanta nan har'a maxxansu kanarraa namoonni hedduun illee jechuudha. Karaa keessan qajeelfattanii hammamiyyuu jechuudha madaamiin keessan yoo ishenitti dabdeeyyuu lafa hojjettanitti jechuudha hojiin keessan guyyaa isaa eegee akka isin kabaju waaqayyo kaasaa akka isiniif kaffalu beektanii jechuudha yeroo hundumayyuu akka hojjettaniif isin gargaara jechuudha hojjettuu Itoophiyaa kan taate tokko lafa hojii ishiititti jechuudha biyya Arabaa ta'ee qulqulleessituu mana yaalaa kan taate badhaafamtee jirti jechuudha yeroo jechuudha walitti qabamanii hojjettoonni iddoo ishiin qulqulleessu sana keessaa galateeffannaa yeroo ishii galateeffatanii thank you so much baqa merci yeroo jedhanii argite jechuudha poostaadhaan wantoota tokko tokko baqa ashaganii ta'u jechuudha kana caalee wanti nama gammachiisu hin jiru jechuudha maaliif waa argachuu ishii otoo hin taane wanta tokko hojjettanii baqa gaafa namni jechuudha galatoomii si jaalannee jirra hojii kee jaalannee jirra gaafa jedhani itti fuftee dadhabbii tokko malee hojjette jechuudha gaafa namni si jajjabeesse hin dadhabdulleen immoo dhugtu jechuudha kanaaf obboloota koo jechuudha gola keessa jiraattan keessatti ofitti amanamummaa yookiis immoo amanamummaadhaan hojjedha jechuudha amanamummaadhaan gaafa hojjenne hojii keenya namatuun argaadhaaf otoo hin taane yookiis immoo warra bira jiru sana gammachiisna jennee otoo hin taane akka uuman keenya nu bira jirutti wanta hojjechaa jiru sana jechuudha akka iddoo sana jechuudha uuman keenya nu kaa'e akka amanamummaadhaan hojjennuuf jechuudha kanaaf iyyuu hojii hojjennu kamirratti iyyuu jechuudha qulqullinaan jechuudha akka kan keenyatti jechuudha wanta kan keenya ta'e tokko akka badu akka qisaasa'u hin barbaannu waan ta'eef iyyuu kanaaf lafa hojii keenya hojjennutti wanta hojjennu hunduma isaayyuu akka mataa keenyatti akka kan keenyatti ilaalletti hojjechuuti qabna jechuudha wanta kan keenya akka badu hin barbaanne akka qisaasa'u hin barbaanne mana namaa keessatti illee akka hin qisaasisne hin jira obboloonni baay'een wantoota baqa iddoo hojjetan kanatti amanamummaa hin qaban jechuudha kana jechuun dhoksaniiti jechuudha isaan biratti waan gaarii hojjetu isaan immoo yeroo hin jirre keessatti wanta hin taane jechuudha wanta ija namaa duratti miidhagne wanta uuman illee namatti gaddu jechuudha kan isaan godhani waaqayyo yeroo hundumayyuu nu arge jechuudha uuman keenya maaliif kan nu arguu hin dandeenye namadha jechuudha kaameraa ija namaa jala bahuutii dandeenya kaameraa ija waaqayyoo jala garuutii ooluutii hin dandeenyu siniin jira kanaaf iyyuu jechuudha madaamonni yookiis immoo mana jiraannu keessatti ammamiyyuu amoota yoo ta'an jechuudha ammamiyyuu yoo dhumayyuu isaan jechuudha baqa utuma hojii hojjennuyyuu karaa dalligaatiin jechuudha ammeenya yoo nu deebisaniyyuu amma dhumaatti jechuudha jabaanne akka kan keenyatti jechuudha waan hundumayyuu qabne qajeelummaadhaan itti deemu qabna qulqullinaan itti deemuti qabna sinin jira hojii namaa goone to'i gifaa gochuu hin qabnu iddoo kana kasii kenne iddoo kana kannaa kenne waaqayyoodha akka waan uuma keenyarraa fuunetti qabachuuti qabna sinin jira dhugaa gaafa akkasitti jechuudha waan akkana kana argani namatti tola jechuudha kanaaf iyyuu jabaadha sinin jedha lafa jirtanitti hojii keessan seeran hojjedhaadha namarraa jechuudha yeroo
akkas arganiyyuu kan nama gammachiisu akka hanga sana nama gammachiisu waaqayyo biraa immoo gaafa gatii keenya waan gaarii tokko hojjannee too fudhannee hangasuma nama gammachiisa jechuudha. Garuu waan namaa hojjannee tooyi fuula namaattis jibbamne fuula waaqayyo duraayis immoo ari'atamuu rabbiin nu abaasu jechuudha. Kanaaf hojii harka keenyaa bakka amanamummaa keenya qulqullina keenya lafa jirutti jechuudha jabaannee haa eeggannu. Isiniin jedhaa kanarraa waan guddaa isaa akka barattan abdiin qaba. Lafa jirtanitti jechuudha waaqayyo namoota simbira jirtanillee amoota warra gara jabeeyyoo ta'anii waaqayyo garaa isaanii isiniif haa laaffisu wanta jechuudha isinitti ulfaate hunduma isaayyuu waaqayyo itti isiniif haa darbu isiniin jedhaa jabaadhaa hojjadhaa obsa qabaadhaa. Daftanii too naarinaadha isiniin jedha obboloota koo namni obse lafa kaayyoo isaatii ga'uutii danda'a jechuudha. Garuu in obsu yoo ta'e lafa kaayyoo isaatiillee ga'uu hin danda'u iddoo hojii isaatiillee ari'atamuu danda'a. Kanaaf iyyuu waaqayyo yeroo hundumayyuu fayyaa keessan kadhachaa akkasuma immoo jechuudha namoo baqa jarallee jechuudha amalaan itti deemati amalaan qabadhaati wantoota isin barbaachisu hunduma isaayyuu harka keessan keessa galfadhaa isiniin jedha. Waaqayyo immoo inni manaa nu baasisuun immoo nu wajjin jira isiniin jedha. Obboloota koo gammachuu kootiin ibsachuutii dhufe isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti nagaan naa tura. Hedduu isin jaalladha. Turtii gaarii isiniin jedha. Baay baay.